Egaan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleewwan kiyya baga yoonaan isin eegee har'aan tana waadaa dhiyeenya kana isiniif gale waadaa san isin garsiisuudhaafin dhufe waadaa san isiniif guutuudhaafin dhufe. Egaan inni sunuu maal inni mobaayilota Samsungii irratti jechuudha. Samsungii kamiyyuu haa ta'u jechuudha. Mobaayila xixiqqaa harkarraa ta'e fakkeenyaaf akka amma asirratti arguu jirtan kana kan harkarraa kana ta'es touch screen mobaayila gurguddaa irrattis ta'ee jechuudha. Pin koodii isin fayyadamuu qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo hedduu mobaayila harkarraa kana jechuudha. Harka namaaf har'aa yookiin bittanii yookiin ammootu isaa shirkaddarraa bituu dandeessee namoonni tokko qulfii isaa kan jaayizaan beeku jechuudha yookaan qafoo jechuudha. Maaliif garuu mobaayila isaa kana cufuudha barbaada yookiin akka namni bilbila isaa keessa seenee hin laalle yookaan namni akka meseejii isaa hin laalle yookiin akka namni ittiin hin bilbilanne waa hedduuf jechuudha. Waan dho'isu san isaatu beekaa jechuudha. Namuu icciitiidha barbaachisa jechuudha. Mobaayila ofii qulfii itti godhachuun dirqama baay'ee gaariidha waa hedduuf jechuudha. Isa kanaaf jechuudha furmaan isaa maali kan jedhu mobaayilota biraa irratti yaalina. Mobaayilota Samsungii doos ta'ee Samsungii jalaasii ta'ee waan Samsungii ta'e hunda irratti jechuudha piinkaan kun ni hojjeta. Dhibbaan dhibbatti jechuudha. Fakkeenyaaf akka tasaanii jijjiirraa qafoo keenya sana irratti jechuudha qulfii itti goonaa mobaayila keenya itti eeguu keessa galtan yookiin namni biraa isin dura itti fayyadamuu mala yookiin ammoo tuyyuu piinkaa isaa wallaaluu mala jechuudha. Kanaaf furmaan isaa karaa gabaabaa akkamitti kan jedhu isin garsiisan afaana tura. Asirratti jalqaba jechuudha fakkeenyaaf mobaayilli kamiyyuu jechuudha yeroo shirkaddaa irraa bitattan mobaayilli kamiyyuu koodiin isaa yoo nookiyaa ta'e jechuudha. Nookiyaa ta'e ammallee akkasumas mobaayilota garaagaraa irratti jechuudha piinkaan gosa afur akkamtu jira. Mobaayilli tokko jechuudha chaayinaan jechuudha amma fakkeenya Itoophiyaa faatti jechuudha mobaayilli harkarra qabatan kan mobaayilli chaayinaadha jechuudha oriijinaal hin taane piinkaan isaa tokko lama tokko haala kanaan jira jechuudha. Piinkaan uumamaa jechuudha kan shirkaddaa waliin bahee dhufu. Inni tokko ammoo nookiyaa maa inni tokko lama sadii afur shan hanga tokko hanga shanii jechuudha. Piinkaan jalqaba ittiin qabuun kamiyyuu ittiin dhufuun isin beekuudha qabda mobaayilonni harkarraa jechuudha. Okay inni biraa ammoo tuyyuu tokko lama sadii afur hangana jechuudha. Koodii gosa kanniintu jira jechuudha hamma kana yookaan ammoo tokko lama takka ta'a yookaan ammoo yoo nookiyaa ta'e yeroo dura caalaa beekamaa maayin tokko hanga shaniiti. Mobaayilli tokko ammoo tuyyuu tokko hanga afurii ta'a jechuudha. Kanaaf yoo kanaan ka argachuu dadhabdanii oon gochuudha hin dandeenye taate fakkeenyaaf kaameraadhaan isin garsiisa. Furmaan isaa lama urjii gootanii lama torba jaha torba gootanii urjii gootanii sana booda sadii saddeet shan hoggu lama gootaniitti murabbaa itti gootan. Hogguu isin murabbaa itti gootan yookaan maslaala kan itti tuutan jechuudha sulluma. Ufumaa alaa xuulii jechuudha mobaayilli sun riistaar of gochuu eegala jechuudha. Okay mee fakkeenya kaameraadhaa baneetiin isin garsiisa. Haala kanaan amma fakkeenyaaf mobaayilli kun jechuudha fakkeenyaaf mobaayila harkarraa ta'e haa jennu ni banna. Amma fakkeenyaaf keessa haa gallu piinkaa isa qafoo isaa kan hidhuudhaan barbaada haa jennu garuu arma dura namni itti fayyadamee jira. Piinkaa kana namni arma dura itti fayyadamee ture jechuudha. Gad deemtanii jechuudha. Secret ka jedhu kana bira dhuftan jechuudha asirratti. Secret kanarra yeroo dho'itan amma asirratti akka margu jirtan kanatti ofii irra jira jechuudha. Irra gadi dhayeetiin oon godhaa yoon jedhama fakkeenyaaf uumamaan jechuudha tokko lama sadii afur shan jennee irraa yookaan ammoo tokko hanga afurii jennee irraa yoon itti galchu koodii kanaan nadidda ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaanii hin fudhatu jechuudha akka margu jirtan kanatti roongi paaswoordinaan jedhe. Kanaaf na dura namni itti fayyadamee jira haa jennu
isa kana ammoo guutuu isaa restore godhee haaraatti deebisee banachuudhaaf pinkaa kana akka uumamaatitti deebisuudhaaf yookaan pinkaa isaa baruudhaaf akkam godha ni cabsa jechuudha koodii isaa kana jechuudha. Amma gabaabumatti maal godheen cabsa urjiin hin tuqaa 2 7 6 7 sana booda urjiin itti godhaa 2 7 6 7 jettanii san booda 3 8 5 hogguu 2 gootaniiti. Amma fakkeenyaaf sulluma yoon itti tuqe jechuudha murabbaa haala kanaan jechuudha. Amma eegutti jirtanii full reset jedhee jira jechuudha. Akkanuma eeyina jechuudha. Amma fakkeenyaaf irra dhooyne irraa ufii isaa reset godheetiif deebisutti jira jechuudha. Haarawaa pinkaa uumama ittiin sharkaddaan ittiin hojjette san naaf fida jechuudha. Amma irraa jijjiirachuus irratti hidhachuu nan danda'a jechuudha. Amma gabaabumatti yeroo isin restart taate koodiin duraan namni itti fayyadamee of godhee ture sun guutumatti irraa bada jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Okay jedhinaan jechuu jira amma. Okay jennaani akka gaafa jalqaba yeroo shirkaddarraa bitamtu sanitti deebite jechuudha mobaayilli kuni. Haalam salawatti. Amma mee fakkeenyaaf keessa haa gallu. Keessa galleeti bakka reefuu itti nuti jesan haadha hin amma fakkeenyaaf on gochuu yoon barbaade security biran deema. Security bira dhaqee jira. Phone lock offer jira amma on haa godhu. Meeqa isiniin jedhee 1 hanga 5 isiniin jedhee koodiin uumamaadha. Isatti deebi'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf 1 2 3 4 5 okay godha amma. Confirm naan jechuu jira naa fudhateera 1 2 3 4 5 anaa dogongore 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 sadiin barreessini 1 2 3 4 5 fudhateera jechuudha. Kun amma akka arguu jirtan kanatti naaf fudhatee jira. On godhee jira jechuudha. Kun amma akka arguu jirtan kana isin garsiisa. On ta'ee jira jechuudha. Amma gabaabumatti yoon barbaade pinkaa biraattis jijjiiruu nan danda'a gaddeemee jechuudha. Haala kana change password kan yookaan irra fakkeenyaaf yoon dhahe amma password biraatti jijjiiruu danda'a jechuudha. Waan barbaade jechuu danda'a. Isa uumamaa sanirraa is jijjiira jechuudha. Haala kanaani share waliif godhaa. Mobaayila Samsung irratti mobaayilota biraa irratti miti mobaayilota Samsung irratti kam irrattuu jechuudha. Pinkaan kuni ammallee akkan irraanfanne urjii 2 7 6 7 urjii 3 8 5 5 sana booda maslaalitti tuutan fakkeenyaaf mobaayillaan itti fayyadamaa jiru guddaan kun jechuudha. Samsung silaama Samsung ta'e restart na jalaaftaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan mobaayilota harkarraa yeroo kamiyyoon pinkaa isaa jijjiiru walaaltarri isitti godhaati san booda haaraatti deebi'aati 1 hanga 5 yookaan 1 hanga 4tti mukkaraati ilaala jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo isinitti tole share godhaa akkasumas YouTube kiyya channel subscribe godhaa Facebook. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.